isheen abunaa kanatti maaliif wal guuraa jirti laata? Isheen gara haroo tokko sasii kaa'amee gara abunaatti ceeti. Haroo kam? Hello. Haroo keessa? Gooroo. Isheen gooroodha. Edda gadi buutee bulte tokko. Asii kaatee cikeete beektaa gara abunaa sanatti. Gaagoo sanatti. Isheen duraan achuma jirti. Isheen maqsaa maalii sunis achuma jirti. Achumatti wal funaanaa jirti garuu hin barree waan ishee malee. Maal madhabdee si laata achi? Lafa namni nama lolu keessa hin jirru. Lafti lolu keessa jirra. Lafuma jooftuu kana naa galuu deemu na burjaajessu jalqabeeyyummaa. Argiteere odaadhaan wal argitanii? Odaan amma gara kabatti dhufaa jira. Mee waan ta'e dubbataa jiru. Humna gara duubaa sanatti gooftee humna gara sanaa mee irraa qolodhaa waan jedhamu wayii kaasani. Sanatti haasaa ture. Warraasaamu. Waan akkasii jedhaa jiru. Mee gara keenya kanaan daalacha fa'aa wajjin haasofnee daalacha fa'aan ammoo edda bilbilli kun baaneef fakkaata. Holkutan ammoo isaanii gara gubbaa sanatti naanna'anii ammoo osoo ga'een bakka bu'uun ulfaata. Gubbaa kamitti naanna'a? Duuba gara Adaa Bargaa fi Salaalee gidduu. Loluudha moo? Gara sanatti ol ba'an. Ammaan gidduudhuma kanan dhaabbadha kaasilaa warreen dhabdaa jiru kun harki isaanii duwwaadha. Lafa manatti ilaaleen haadha ishee gama jirtu sana hordofeen hunda isaanii fuudheetuma gara keetti ol dhufaa. Achumatti waan bareedaa kan hojjennaan osoo gara kana waan bareedaa maaliin hojjetta? Isin jiraa irra? Kan addana jirurra sharfeen hin jiru. Maal gochuuf iddoo dhuftare? Maal taatanii? Harka duwwaa dhaqamaa yoontitti? Yoo malollee waa jijjiirreen jedhe kaa. Warri dheengadda warri waa qabullee dheengadda ofirraa shaa godhe. Waan murteessu nama